filannoo sadii qaba warri jallaan nuti aangoo irra keenye waggaa siree irra keenyu siree jala nu dhiitu gabrummaa ormi akarreetti isa dhiitee oofu jala baafne siree irra baafne siree irraa nu gaffinchaanu siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaa diigu taanki baankii alagaarraa fuunee harka isaa keenyeen diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbi barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u natti hin fakkaatu isin du'a itti godha. Kalammataa warri marsee taa'u ka isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjiin kufuu manna if baraaru. Sadaffaa walitti haxaayamanii dasti biilii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun saba laafaa miti. Yeroo callisu sodaatee min rafu hin mugu ni riba malee. Waggaa lama sadiif ribnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha. Hojii hojjechaa turre jechuudha. Jaarmaa keenya bitaa mirgaan rukutamee lalaaffate deebnee jaarranne. Haala qabatamaa uummata keenya biyya keenya naannoo keenyaaf addunyaa qoranne tarsiimoo saniin walgitu baasuu irratti fuulleffannee jechuudha. San amma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoone moo? Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemna. Fuulleffannaan keenya is about post Abiy Ethiopia. Is about post Abiy Oromia. Sirriitti hornee jirra, itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayne seetan nu gorfadha. Bakka itti haqqatti Rabbitti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuuldura deemnaa ni milkoo'inaa nagaan na bulaa.